Harkafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Mo'aa. Nagaan keenya kabajaa jaalalaa iddoo jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa guyyaa har'aa qophii addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Keessummaa addaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan an qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru Paayilet Daagim Girmaati kan jedhamu. Tarii barattoonni dargaggoonni baay'een mul'ata Paayiletii ta'uu qabaachuu dandeessu. Kanaaf Paayiletii ta'uudhaaf ulaagaa maaltu barbaachisa? Ammaa kaanee maal gochuu qabna? Isa jedhuudhaaf keessummaa kana qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kanaaf isinis amma xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan waliin haa ta'u turtii gaarii. Tolee Paayilet Daagim Girmaa beellama keenya kabajjee itti wajjiniin gaaffiif deebii akka goonuuf yeroo keessa mi'aa ta'e nuuf kennitee istuudiyoo keenyatti argamtee gaaffiif deebii akkasii wajjin gaggeessinu waan hoyyamteef maqaa daawwattoota keenyaatiin si galateeffannaa gooftaan si eebbisu. Sinis waaqayyo si eebbisu. Dargaggootaaf hin fayyaddeettanii iddoo kanatti sababa na waamtaniif anis guddaan isin galateeffadha. Tolee akkam hojiin? Hojiin gaarii. Tajaajiloo? Tajaajillis gaariidha. Waaqayyo galatu. Baay'ee namatti tola. Akkuma amma kaasuu yaade daa'imman baay'een mana barumsaa keessa jiranii dargaggoonni baay'een gaafa gaafatanii maal ta'uu barbaadda gara fuulduraatti gaafa jedhamu inni kaan dooktoriidha, inni kaan paayiletiidha, inni kaan barsiisaadha, inni kaan injiineriidha. Egaa kana keessaatis tokkodha daandii kanarra dabarsitee jechuudha. Kanaaf yeroo daa'imummaa kee yookaan yeroo mana barumsaa gara gadiirra turte mul'ati kun si keessa tureera. Keessumaa sadarkaa lammaffaa si an baradhu high school isa jedhamu jechuudha. Yeroon isa baradhu yaadi kun na keessa tureera. Xiyyaara balaliisisu nan barbaada. Ol dhufaa gaafan dhufuu gara yuunivarsiitii gaafan seenu karaansaas gatii wal'aaleef namoonni ni beeku sababan turreef hamma tokko isa laaffiseera. Haa ta'u malee sadarkaa gadiitti mul'ati kun na keessa ture. Tolee karaasaa gaafa jettu? Haa ta'u si'an karaa jedhu tokko namoonni yookaan ijoolleen biyyoota gurguddatan keessa jiranii ijoollummaa isaaniitii kaasaniitu gara fedha isaaniitti yookaan immoo gara isa barbaadanitti leenjifamu karaa qabatu jechuudha. Karaarra jiru jechuudha. Anis kanaaf akkuma beekamu carraa isaa hin qabun ture. Karaa isa kanaaf duwwaayyuu tun taane sadarkaa hojii isuma kamiifiyyuu namoonni baay'een karaa isaa hin beekan. Inni kun immoo sababi isaa maatiin isaanii iddoo sana hin jiran ta'a. Namoonni isaan beekan firoonni isaanii iddoo sana hin jiran yookaan haalli isaan ittiin baruu danda'an haalli kan biraa hin mijanneef anis isa kana keessan ture. Haa ta'u iyyuu malee gara karaa kanatti kanan deebi'e ergan yuunivarsiitii fixee gara Finfinneetti dhufeetii booddeedha. Hamman yuunivarsiitii fixutti karaa kana dhiisee injiinarii ta'uudhaaf karaa jalqabee isaaniin eebbifame jechuudha. Yuunivarsiitiidhaa dhufee garuu gaafa guyyaa jalqabaa hiriyyaan koo hojiin akkasii akka inni jiru baniinsi hojii akkasii akka inni jiru si'anatti himu yeroo suma sananii dhaqee galmaa'ee qormaatii sadarkaadhaan ture. Isa kana weebsaayitii kaampaanichaa yookaan lafa hojii kana isarrattidha kan inni argamu. Achirratti baasu ogummaa isa kana duwwaadhaan iyyuu tun taane teeknishaanii ta'uun jira. Bifa adda addaatiin iddoo kana dhufanii wanta xiyyaaraa wajjin waliin qabate tajaajiluun ni danda'ama. Isa kana hundumaa kan isaan baasanii weebsaayitii mataa isaanii irrattidha. Hiriyyaan koo kan kana argee bilbilee natti meetu isaan akkasittiin hin galmaa'ee namoota achi keessa baratan immoo
quunnamee maal qayyabadhu jedhee gaafadhee isanatti manii jennaan qormaataaf qophaa'ee akkasittiin gara kanatti seenuu danda'e. Tolee baay'ee namatti tola waan itti kaasuu yaadde gara sadarkaa barnootaa keetti gaafa deemnu yookaan turtii mana barumsaa keessatti turteetti gaafa deemnu mana barumsaa magaalaa Naqamteetti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa akkatti baratte odeeffannoo qabna. Isatti dabalee immoo sadarkaa lammaffaa gara magaalaa Dambidolloo mana barumsaa Beezi yookaan Beetel Evangelical Secondary School kan jedhamu achitti akkati xumurte odeeffannoodha kan itti qabnu. Sirriidha. Isa kana laalchisee turtii mana barumsaa keessa turteetti barataa akkamii turte? Akkuma ati kaaste ani barumsa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Naqamteetti Kaatolikiitti baradhe. Amma kutaa afuritti agas waa'een barumsaas anaa fi ifaan turre kutaa afurarraa kaasee garuu hamma mana barumsaa sana gadhiisutti barumsis natti tolaan barachaa ture. Wanti baradhus naa galaa deebi'ee immoo ijoollee kutaa koo keessa jiranii wajjin wal dorgomuudhaan haala bifa wal dorgommiitiin wal kakaasaa barumsichis yeroo nutti mi'aa'ee akkasittiinitu amma kutaa torbaatti achitti baradhe. Kutaa saddeetitti gara Dambidolloo Beetel Evangelical Secondary School yookaan immoo Beez kan jedhamu achan dhaqee achis qormaata qoramneetu achi seenne. Achitti kutaan saddeetii akka kutaa torbaaf ja'a akkas turetti akkas qabxii gaashaa hin galmeessisiifne. Haa ta'u iyyuu malee kutaa 9, 10, 11, 12 gaariitti hojjechuudhaani qabxii gaariidhaan inni xumuruu danda'e. Tolee baay'ee namatti tola. Turtii mana barumsaa keessa turte kaafteetta. Barataa akkamii akka turte jechuudha. Sana keessatti amma yeroo qo'attoota amma akkamitti qo'atta? Haala kamiin qo'atta? Yeroo kamiifaa fayyadamtati? Egaa isa sadarkaa lammaffaa yoon haasa'etu gaarii natti fakkaata. Haalli qayyabannaa koo anaaf wanti baay'een kutaa keessatti yoon barsiisaa ija isaa keessa ilaaletu afaan isaa yoon ilaaletu wanta inni jechuu barbaade wajjin yoon hordofetu gaashaan naa gala. Dubbiin ijaaletti waan jedhamu jechuudha. Akkas jechuudha. Akkasittiinitu naa gala. Nan hordofuu yaala baay'ee kutaa keessatti amma naa danda'ame. Nan yaadadha wanti ilaalcha barumsa koollee jijjiire kutaa afuritti barsiisaanii herreegaa gaaffii nu gaafate qabxii yaadadha amma 5 ta'uu danda'a. Siniin laadha abbaa gaaffii kana argateef jedhe. Ani baay'een barsiisicha ilaalee hordofaa sababan tureef ituu hin beekin deebii isaa dubbateera barsiisichi. Barsiisichi deebii isaa sababa dubbatee tureef namni isa hordofe ituma hin beekin gaafuma gaafatu deebii isaas ol duukaa dubbate namtichi. Kanaaf anaa fi salphaa ture deebii isaa deebisuun dhaga'een sababan tureef. Dura santaa sababan tureef nan dhaga'ee nan deebise. Kanaan inni barsiisaa sirriitti hordofuu keessa koo bulee sirriitti hordofuu jalqabe. Haalli qayyabannaa kootii ani wantan dubbisu nan barreessa. Amma san amma sitti haasa'ullee ituu waan kan biraa na gaafatteetuun babarreessaa sitti agarsiiseetu irra naa mijata. Wantani barreessaan qayyabadha gaafan qayyabadhu. Isa kana haalli qayyabannaa kootee akkasii guyyaas nan qayyabadha gaafii immoo ciisnee kaanis galgalan qayyabannaa. Yeroo beezii turrellee hamma sa'aatii 4tti duwwaadha qayyabannaadhaaf kan nuuf eeyyamamu. Sana booddee rafuun dirqamadha. Boqonnaanis barbaachisaa sababa tureefi
Doormii tapha yeroo turtan jechuudha. Doormiitti sa'aatii 4 booddee manni qaybannaa isa dura jira. Sa'aatii 4tti garuu hundumti keenya raafuun nurra jira. Isa booddee qaybachuunis hin danda'amu. Garuu haala adda addaa uumnee hin qaybannaa turre. Kanaaf haalli qaybannaa kooti kana fakkaata. Tolee waan tokko kaasuu yaaddeetta amma akka dubbatte garuu kutaa keessatti barsiisaa dhaggeeffachuun barumsa keessatti qooda guddaa akka inni qabudha kan itti dubbatte. Kana irratti maal jettata? Egaa inni kun waan baay'ee hojii wal qabata. Waan baay'ee hojii wal qabata. Barumsicha dura jaallachuu hojii wal qabata. Haala barsiisichaa hojii wal qabata. Deebi'ee immoo haalli barataan sun keessa jirullee baay'ee murteessaadha. Ani isa kana namoota baay'ee itti faraduudhaaf hin jarjaru. Akkuma beekamu haalli biyya keenyaa baay'ee rakkisaa sababa ta'eef barattoonni illee haala baay'ee keessa oolaniitu dhufanii mana barumsaa taa'u yaada baay'ee qabu maatii isaanii wajjin kan wal hidhate inni kun irra jira. Haa ta'u iyyuu malee hamma danda'an barsiisaanis akkasuma jireenya mataa isaa dhuunfaa isaa wajjin waliin qabaatu dhufa. Barataa tokko tokkodhaaf ilaalcha wal qixxee yookaan immoo haala adda addaa mijeessee ijoollee kakaasuu dhiisuu danda'a. Wantoonni adda addaas mijachuu dhiisuu danda'u. Haa ta'u iyyuu malee egaa haalli nu kenname isa kanadha sababa ta'eef isuma keessatti iyyuu hamma danda'an barsiisaa wajjin namni nu dura dhaabbate nu barsiisu suni ogummaa nu hiruudhaaf dhaabbate sababa ta'eef hamma danda'ame isaa wajjin tarkaanfachuun wanta inni jechuu barbaade harka isaallee gaafa inni mul'isu ta'uu danda'a. Al tokko tokko wanta dhageenye duwwaatu hin ta'in wanti agarrellee yaada keenyatti qabata. Wanti haala adda addaatiin hubannoo namaatti qabata sababa ta'eef barsiisaa hordofuun qaama isaa hundumaa sochii isaa hundumaa wajjin isa hordofuun barumsicha akka inni itti nuu galu isa tokko ta'uu danda'a jedhee yaada. Tole kana keessatti immoo tumsi maatii maal ta'utu irra jiraata? Keessumaa barattoonni sadarkaa irra jiranitti barumsa isaaniitti xiyyeeffannoo kennanii akka isaan hordofanii fi tumsi maatii maal gochuutu irra jiraata? Maatii maal gochuu qabu ijoollota isaanii jechuudha. Egaa waa'ee maatii gaafa kaastu waan amma abbaa ta'edha sababa ta'eef waa'ee maatiin egaa habaratu mucaan koo jedhaniitu mana barumsaa gashu. Inni kun sadarkaa isa jalqabaati. Waan guddaadha. Ammas maatii hundumaa kanan kakaasuu barbaadu ijoollee isaanii gara mana barumsaatti akka erganiif. Mana barumsaa dhaquun booddee ijoollee sanaatiif waan guddaadha. Wanti guddaan murteessanii gara mana barumsaatti erganii sana booddee immoo tumsa duukaatti. Maatiin waanuma baay'ee keessa darbuu danda'a. Haalli baay'een isaa mijachuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee ijoollee isaanii hamma danda'anii wantoota isaan barbaachisaniin mooraaliidhaan deebi'ee immoo isaanii wajjin illee barumsa sana keessatti waliin ta'uudhaan hojii manaa ta'uu danda'a akka isaan hojjetan jajjabeessuudhaan haala adda addaatiin isinii wajjin jirra isa jedhu yoo agarsiisan hin geessa lafa barbaadde isa jedhu haalli baay'een amma isa kana agarsiisu sababa ta'eef akka isaan ga'uu danda'an cimsanii irra deddeebisanii ijoollee isaanii ituu gadi qabuudhaan tun ta'in ol isaan qabuudhaan jajjabeessuudhaan akka isaan ija jabaatan gochuudhaan yaada isaanii akka isaan ibsatan gochuudhaan yaadi haaraallee dhufuu danda'a kan barsiisaan isaanii hin beeknellee dhufuu danda'a sababa ta'eef yaada isaanii akka isaan ibsatan gochuudhaan inni kun tumsa guddaadha jedhee yaada. Tolee gara keetti gaafa deebinu sadarkaa tokkoffaa duwwaadha akka odeeffannoo qabnutti maatii bira kan itti turte jechuudha. Siin tumsi maatii maal fakkaata? Sadarkaa lammaffaa mootarii maatii bira jiraachuu dhiisuu dandeessaa?
haalonni sun dhiibbaa sirratti hin qaban turan immoo haala kamiin dabarsite? Eeyyee ani waaqayyoon guddisee wanti hin galateeffadhu tumsi maatii kootii baay'ee guddaadha. Haala kan biraatiin immoo yoo ilaalle mana barumsaa beezitti warri kona erguudhaaf gatii guddaa kaffalan. Yeroos abbaan koo barumsarraa Jimmaa Yuunivarsiitii ture. Harmeen koo hojiirra turte Naqamtee dhuma. Isheenis innis gatii guddaa kaffalan. Nuun murteessanii achitti ana duwwaatu hin taane obboleessi koo hangafa kan dura deeme jira. Achitti nu barsiisuudhaaf wanta barbaadan irraa baay'ee ofirratti hir'isanii egaa harmee kootu na bira ture sabatee fi isee nan arga waan baay'ee ofirratti hir'iste akka nuun barannuuf hinaaffaa barumsaa guddaa qabdi. Abbaan koos amma irratti illee nama barumsa baay'ee jaallatudha. Baay'ee ofirratti hir'isan wanta hiriyoonni isaanii gochuu malan irratti hir'isaniitu akka nuun barannuuf gatii guddaa kaffalan. Wanta iddoo guddaa qabudha. Baay'een isaan galateeffachuu barbaada carraa kana fayyadame. Wanta isaan nu godhan hundumaaf baay'een isaan galateeffachuu barbaada. Tole baay'ee gaariidha. Turtii magaalaa Dambidolloo turte keessatti mudannoowwan tokko tokko si mudataniiru kan jedhu odeeffannoodha kan nuti qabnu. Isa keessaa tokko tarii nyaata aadaa naannoo sanatti beekamu ukkaamsaa kan jedhamu jira. Ukkaamsaa kan jedhamu kanan jaallatta turteeti. Baay'een jaalladha ammayyuu nan jaalladha. Sanaa wal qabatee mee maaltu si mudate? Egaa nyaati kun naannaa sanatti han bari'anii nyaata baay'ee namatti toludha. Kanaaf hiriyoota koo wajjin ta'ee lafa qopheeffamee qarshiidhaan gallee nyaannu nyaanna turre. Haa ta'u malee gaaf tokko ofii keenyaa qopheessinee akka aadaatti immoo dhiiratu qopheessa nyaaticha. Dhiiratu qopheessa. Kanaaf ofii keenyaa qopheessinee nyaachuudhaaf wal kakaafne anaaf ga'een naa kenname qocqoca qopheessuudha. Warri kaan buddeen hin bitu, buddeen boqqolloo, warri kaan immoo foon bitu. Anaaf ga'een naa kenname qocqocaa qopheessuu saba turee fi gabaanis wal duukaadhaan biteetanii gaafa qocqocnu ani gadi jedheen gaafan tumu ijatti ol na faca'e. Barbareessaa jechuudha. Bakka ani jikooyyuu waan deebi'ee argu natti hin fakkaate. Akkam taatare? Egaa ani dafee bishaaniin of qabbaneessuu yaalee akkas miti naan jedhanii na yaadadha. Fooxaatiin akkasii ofitti qabi naan jedhanii bishaan bulluqaa keessa kan gale fooxaa akkasii akkasittiin of qabbaneessuu yaalee egaa dhumarratti gaafa qophaa'ee raa'atu immoo nyaaticha sababa waan jaalladhuuf ijuma tokkoon illee nan nyaadhan ture. Ija tokkotu si faca'eesi? Lakki lamattuu faca'e garuu ilaalama nyaachuudhaaf iyyuu ijuma dhukkube sanaan nan nyaadhe. Baay'ee namatti tola. Mudannoo gaariidha. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Mo'aa turtii nuti paayilet Daagim Girmaa wajjin geggeessaa jirru akkuma itti fufeetti jira. Kanaaf boqonnaa fudhanneetti deebinaa turtii gaarii. Tole erga mana barumsaa achii fittee yuunivarsiitii Maqalee akka turte. Mee gosa barumsaa akkamiin baratte? Haalli turtii mooraa yuunivarsiitii keessaa immoo maal fakkaata? Egaa mana barumsaa Maqalee kan nu ga'e anaaf hiriyyaan koo tokko harkuma keenyaan guunne. Namni baay'een illee yoo barbaachuudha baate
nuyi wangeelli gara Tigraay kana hin geenye jennaan wangeela dubbannatti dhannee wangeelatti himnaa inniitu guunne lamaan keenyayyuu nu ga'e. Riyyaa koo eebbisaa jedhamu wajjini achi nu ga'e achis erga geenye booddee akka dhageenyeyyuu tun ta'in hammi tokko wangeela namoonni beekan turaniiru waldoonni adda addaallee turaniiru Maqalee achi gallee sadarkaa akkasittiinitu achi dhaquu dandeenye lamaan keenya teknooloojiidha kan ramadamne infilanne achi geenye ani electrical engineering galee waggaa 4 baradhe achitti mudannoo gaariin qaba waa'ee turtii koo achi harka caalaa hojii wangeelaa irratti dabarse yeroo koo achitti ammallee namoonni achi naa bilbilan hin jiru. Magaalaa Tigraay keessa baay'ee deemnee wangeela dubbanne wangeela babal'isuu irratti hojii guddaa hojjenne fellowshipiin Maqalee mooraa 3 nama 1,600 ture. Achitti geggeessaa yookaan isa liidareedhanii akkasan ture saban turee fi wangeela dubbachuu irratti magaalaa baay'eedhannee wangeela dubbannee sadarkaa barumsaatiin yoon hamman barbaade hojjechuudha baadhellee haala gaarii jedhamuun immoo eebbifameera. Akkuma kaasuudhaaf yaadde barumsa keessan biratti hojii wangeelaadha kan isin hojjechaa turtan kan itti kaaftachuudha. Mee barumsaa wajjin hojii wangeelaa deemsisuun cimu haala kamiin qaybachaa turte haala kamiin immoo hojii wangeelaa hojjechaa turte? Inni lafatti cimu qaba garuu lamaansaa hin barbaachisa jedhu immoo nuyi gaa akkuma sitti mee yeroo geggeessinu Bible study keessatti isa kana dubbanna Kiristiyaanni yookaan wangeelatti namni amanu barumsa isaatiin immoo dudduubatti hafuun irra hin jiru. Barumsa isaatiin immoo dudduubatti hafuun irra hin jiru isa jedhuuni akka ijoolleen illee wal jajjabeessan hin goona deebi'ees immoo nuyi mataan keenya fakkeenyummaadhaan akka hojjennuuf nurraa eegama. Kanaaf hin qeebannaa hin hojjennaa wangeelammoo hin dubbannaa inni kun yerootti dhaqee rakkisaa ta'u hin dhabu yeroo qormaataa irratti yeroo sagantaan waldaa jiru isa kana irratti dhaqee wal jalaa namatti bu'a. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo sababaanitu iddoo tokko nama geessa. Sababa ammani Maqalee kan hin deeme barumsaanidha. Kanaaf sababi sun badeennaan ergami koos hin bada. Kanaaf sababitti Waaqayyo na geesse baduu hin qabu. Barumsicha jechuudha. Inni sirriitti qabamu sababa qabuu fi yoo barumsichaan achi hin jiru ta'e achi taa'ee wangeela dubbachuu hin danda'u. Kanaaf barumsichi sirriitti qabamuu qaba saba ta'eef. Gara fuulduraattis dabarree hin tajaajilla gaafas duwwaa miti. Gaaf tokko duwwaa tajaajillee dhaabnammoo miti. Dabarree tajaajila saba ta'eef isa tokko lafa kaa'an isa tokko duwwaa kan qabatan hin ta'u jechuudha. Kanaaf waluma bira qabaatu fuunee akkasittiin tajaajilaa turre Waaqayyo immoo baay'ee nu gargaare. Tolee waan hedduudha kan itti haasaa jirru. Atis waan hedduu kaafteetta jechuudha barumsa ofii biratti hojii Waaqayyoo hojjechuun illee akka ni danda'amu jechuudha. Maaliif Waaqayyo waa tokko duwwaadhaaf nuun keenya addunyaa kanarra barumsa keenyas barachaa hojii Waaqayyoo hojjechuun keenyas dirqama keenya jechuudha. Kanaaf dargaggoonni mana barumsaa ta'u iddoo garaagaraa jiranii hojii isaaniis hojjechaa barumsa isaaniis barachaa ayyaana Waaqayyoo isaan keessa kaa'an immoo tajaajiluun isaanii irra jiraata jechuudha tajaajiluun isaanii irra jiraata.
Tole baay'ee namatti tola waan hedduudha kan itti dabarsite jechuudha. Gama ogummaa tammarra jirtutti gaafa deebinu tarii yuunivarsiitiidha qabxii meeqaan eebbifamtee baate gara ogummaa kanaatti immoo sila kaasuu yaaddeetta. Akkamitti dhuftee sanaa wal qabatee ulaagaan ture maal ture ati immoo ulaagaa kana akkamitti guutte waanta jedhamu. Gara ogummaa kanaatti akkuma itti dhufeeyyuu sitti meera dhiiseen iyyuu ture karaa itti gara ogummaa kanaatti dhufan kamittiin gara ogummaa kanatti akka dhufan illee hin barre an dur yuunivarsiitii galee achitti na barsiisuun se'e paayileetingii iyyaafannaan achitti akka isaan nun barsiifne naa galee kanaaf dhiiseen iyyuu ture elektirikaal injiinaringiidha kan hin baradhe guyyaa jalqabaan Finfinnee dhufettiin gara hiriyyaan konaa bilbilee gara kanatti dhufuu danda'e. Ulaagaan ture yeroos digirii jalqabaan barbaadu amma hin barbaadan. Amma digirii jalqabaa hin barbaadan yoo digirii jalqabaa qabaatte iyyuu hin siin fudhatan amma. Egaa ulaagaan kun yeroo yerootti hin jijjiirama deebi'anii isa kanattis deebi'uu danda'u ta'a. Ammaaf garuu fiiziksii biidhaa olii maatimaatiksii biidhaa olii afaan ingiliffaas akkasuma biidhaa ol kan qabu 2.7 ol isaa ol kan qabu barbaadu hojjaa amma hin yaadadhu meetira 1.70 natti fakkaata isaa ol barbaadu haalli fayyaa keetiillee akkam akka ta'e isallee ni ilaalu. Egaa waanuma fedheefu garuu amma yeroos si angalu ture wanti kun. Ammaaf garuu akkuma sila dubbadhee weebsaayitii kaampaanicharraa baruun hin danda'ama. Iddoo kamiyyuu galuudhaaf anamma isa kana bal'isuumaan barbaada. Iddoo kamiyyuu galuudhaaf ijoolleen akka isaan danda'an hubachiisuun barbaada. Isa kanaaf immoo haala adda addaa informationii barbaadanii lafa barbaadan ogummaa kanas ta'uudhaa baate isa kaanii especially amma yeroo ammaa kana interneetiin jira sabateef bifa sanaanii barbaadanii iddoo hundumaayyuu akka isaan ga'uu danda'anii isa kana hubachiisuu barbaada. Tolee kanaa wal qabatee akkuma sila kaasuudhaaf yaadne barattoonni illee sadarkaa tokkoffaa jiranii sadarkaa lammaffaa daa'imman illee paayileetii jedhanii waan isaan kaasan jira. Atamma akkuma sila kaaftee mul'ati isaa ganama si keessa tureera. Namni immoo wanta mul'ati isa keessa jiru sana yoo ture yoo bubbulellee cimee hojjennaan lafa ga'u sana yaannaan ga'uun hin hafu guyyaa tokko jechuudha yoo guyyaan isaa dheerate jechuudha. Kanaaf amma barattoonni kan daa'imoonni dargaggoonni akkasii jiraachuu danda'u sammuu isaanii keessa kan jiru kun kan itti mul'ataa jiru jechuudha. Mul'ata isaanii kana bira ga'uudhaaf maal gochuutu irra jiraata? Namoonni ijoolleen gaafa na mudatanii dooktariin ta'a barbaada yookaan immoo paayilatii yookaan immoo ogummaa adda addaa gaafa waamanii an dhuguma akka isaan bira ga'anitti lakka'a. Ofirratti sababan argee fi hinuma ta'a jedhee yaada malee wanti inni hin taaneef jira jedhee yaadu. Hamma isaan ta'anittanii baay'ee isaan keessatti argama gaafan waan akkasiin ta'uu barbaada gaafa isaan jedhan. Kanaaf waanuma hundumaaf iyyuu wanti barbaachisaan wanta hojjetan bisheessanii hojjechuudha. Hojjedheera jechuudhaaf otoo hin taane wanta qaban waan barbaadellee haa ta'u ogummaa barbaadellee haa ta'u ispoortiis haa ta'u waan qaban garuu bisheessanii hojjechuun iddoo barbaadaniin nama ga'a. Irra isaa duwwaa yookaan qormaataaf duwwaa yookaan namaaf duwwaa hojjechuutu hin taane bisheessanii itti tolee hojjennaan inuma ga'u. Waaqayyo immoo yoo nama gargaare yoo nagaa namaa kennedha yoo fayyaa namaa kennedha waaqayyoon kadhachuunis barbaachisaadha.
Tolee gaariidha waan hedduu kaasteetta waan gochuun irra jiraatu jechuudha. Kanumatti illee dabalee amma namni akkuma asirra qabne mul'ata qaba. Mul'ata sana bira gahuudhaaf bu'aa bahii hedduutu jira jechuudha. Bu'aa bahii hedduu keessa beetu mul'ata sana bira ga'a. Kanaaf amma barattoonni sadarkaa gadii isa jiranii, haayiskuulii isa jiraa, yuunivarsiitii isa jiraatanii mul'ati kun kan isaan keessa jiru ammaa jalqabanii qophii isaan gochuu qaban. Gosa barumsaa kamiin cimsanii qabuutu irra jiraata. Yoo hunduma isaayyuu baratanii isa keessaa immoo kan mul'ata isaanii biraan isaan gahu gosa barumsaa isa kamiin cimsanii qabuutu irra jiraata. Egaa inni kun ifaadhuma natti fakkaata. Harki caalaansaa hojiin kuni hojii ogummaati. Ogummaadha. Fiiziksiidha. Harki caalaansaa. Fiiziksii herreegaa fi qooqa hin dubbanna sabateef gaafa balaliinu biyyoota adda addaa biyyoota baay'ee deemna sabatee fi qooqillee barbaachisaadha. Amma afaan Ingiliffaati akkasuma fiiziksii maatimaatiks isa kana yoo sirriitti qabatanii inni kun isaaniif isa kanaaf isaan gargaara. Garuu wanta hundumaa wal duukaa yoo qabatanis nama gaarii yookaan waan hundumaa madaalchisee nama ilaalu isaan godha sabatee fi specifically garuu yookaan immoo xiyyeeffatee ogummaa kanaaf kan barbaachisu isa nama jedhee herreegaa fiiziksii fi afaan Ingiliffaati. Tolee kanaan kaaftee kanaan wal qabatee yeroo baay'ee amma namoonni baay'ee yookaan namoonni iddoo garaa garaa jiranii waantoo barbaadan utuu hin ta'in kan hafan jiru. Biyyoota guddatan fudhannee yoo ilaalle xinnummaadhumaa jalqabee maatiin waan isa keessa jirutti guddisaadha kan inni deemu. Kanaaf amma dhaloota amma jiru kun waan barbaadu waan itti gammadu waan keessa jiru bira gahuudhaaf tarii maatii isa ta'u barsiisaa isa ta'u gama kamiinuu haa ta'u namoota ilaallatu ta'u maal gochuutu irra jiraata namni waan keessa isaa jirutti akka ba'uuf jechuudha. Ammas egaa murteessaan abbichumadha harka caalaa. Abbichuudhuma warri kaan immoo tumsa kennuu fi ga'ee guddaa hin qabaatu isaanis haa ta'u malee ana duwwaa miti animma karaan keessa darbee jira hiriyoonni koos gaafa dubbatan nan dhagaa wanta baay'ee keessa darbaniitu amma hiriyoota wajjin hojjennu irraallee gaafan ka'u barumsa kan biraadhaan eebbifamanii ka'anii iddoo kana hojjechuudhaaf ogummaa kana qabaachuudhaaf garuu digirii lammataa haaraa kaasanii hojjetanii fixanii gara kanaatti kan dhufan jiru. Jalqaba agriikaalcharii yookaan immoo qonnaa baratanii garuu kan isaan barbaadan isa kana sababa tureef haaraa kan biraa baratanii iddoo kana ga'aniiru. Namoonni dhiibbaa naannoon keenya dhiibbaa adda addaa nurratti uumuu danda'a. Inni kun waan haalamu miti. Haa ta'u iyyuu malee hamma danda'an jechi namicha tokko Dr. Martin Luther King yoo dandeesse fiigi jedha. Yoo fiiguu dadhabde deemi jedha. Yoo deemuu dadhabde immoo daa'imillee malee hin dhaabbatin jedha. Kanaaf yaaluudha. Hamma dandeenyeen humna qabnuun yaaluudha. Yoo hamma sana nama kaanii fiiguu dadhabne barumsatti namni hundumtuu tokkoffaan ba'u namni hundumtuu lammaffaan ba'u. Hamma sakaanii yoo fiiguu dadhabne deemuu dandeenya. Hamma sakaanii yoo deemuu dandeenye yaallee daa'imuu dandeenya. Dhaabbachuun garuu dogoggoradha. Baay'ee gaariidha. Wanta sana bira gahuudhaaf yeroo hundumaa carraaquudha jechuudha. Yookaan dadhabee yookaan kanatu na dura goree jedhanii dhaabbachuutu hin ta'in amma danda'amu waan bira gahuudhaaf sanaaf tattaafachuun gaariidha waan jedhudha. Gama ogummaa keetti gaafa deebinu waggaa meeqa barattete paayileetii ta'uudhaaf haalli barumsa isaa maal ture akkamitti barattan?
Egaa paayiletii ta'uudhaaf kan mallatteessinee gallee waggaa tokkoof ji'a jaatti akka xumurruuf ture. Garuu hir'inni awurooppilaanii xiyyaaraas sababa turee fi deebi'ee immoo boba'aan awurooppilaanni sun ittiin balali'us hir'inni waan tureef nuyi waggaa 2 ji'a 7 nutti fudhate fixuudhaaf. Hiriyoonni koo yookaan immoo baachiin kan biraan waggaa 2ttis waggaa 1 ji'a 8ttis kan fixan jiru hammana nutti fudhate. Ani immoo keessumaa mudannoo addaa sababan qaban turee fi al tokko xiyyaarri qilleensarratti jiru nu jalaa badee yookaan immoo nu jalaa akka malee ta'ee kufnee turre sababa ta'eef yeroo muraasaaf hojii yookaan shaakala dhaabeen ture. Utuu barattanii jechuudha. Eeyyee. Inni kun awurooppilaanichi injiniin isaa badee kufnee hospitaala gallee turre sababa ta'eef gidduutti ani dhaabeera. Amma fayyutti dhaabeera. Sana booddee garuu ammas fedha koo na gaafatanii itti fufuu barbaadda isa jedhu na gaafatanii bal'eessaan hankeenya akkan turre sababii kufaatii awurooppilaana sana hankeenya akkan turre bira ga'ame qorannoodhaan hojiitti amma nu deebisanitti yeroo nutti fudhateera. Inni kuni anaan amma tokko irra yeroo fudhatame caalaa ji'oota 2 akkan itti fufu na godheera jechuudha. Okay. Mee pleenii yookaan xiyyaarri isin ittiin kuftan kun rakkoo maalii godhateeti? Yeroos wanta teeknikaaliidha. Haa ta'uyyuu malee gara injiniitti qilleensii fi boba'aan lafa itti gubatutti qilleensa kan geessu ujummoon suni gargar ba'ee qilleensa irratti hojjechuu dhaabee mootarri tokkuma qaba saba turee fi hamma dandeenyee haala gaariidhaan akka inni qubatu yaallee barsiisaa koo wajjinan ture barataa sabaan turee fi haala sanaan awurooppilaanii sana maasii namaa keessatti maasii namaa qonnaan bulaa keessatti hidhannee qubachiifne garuu gaafa qubatu akka yeroo kaanii sirriitti qubate sababan turree fi miidhamma adda addaa nurra ga'eera. Lamaan keenya oolleerra isa booddee qorannoo booddee hojii keenya sirriitti akka hojjenne bira ga'anii rakkina teeknikaa awurooppilaanaa akka ta'e bira ga'anii anas barsiisaa koos anaan barumsatti isatti hojiitti isa deebisaniiru. Bara kamiin eebbifamteetti ogummaa kanatti? 2012 akka kan faranjiitti. Amma waggaa 5ffaadha kan isa hojjechaa jirtu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Erga eebbifamtee gara ogummaa kanaatti seentee balaliisa jalqaba goote gara biyya eessaatti? Naayiroobii natti fakkaata. Keeniyaa gaafuma jalqabe international flight yookaan immoo biyya ala flight ta'e irratti jalqabe sabatee fi awurooppilaaniin ittiin jalqabe Boeing 37 jedhama. Isa irratti jalqabe saban ta'ee fi balaliisa jalqabaa Naayiroobiin deeme. I think lammaffaa gara Israa'eliin deeme natti fakkaata. Baay'ee namatti tola. Gaafa balaliinsa jalqabaa deemtee kaatee dhattee Naayiroobii qubattee miira akkamiitti dhagahame? Ergan hojii jalqabee miirri addaanatti dhagahame iyyuu tun taane guyyaan jalqaba gaafa shaakalaaf
awurooppilaaniidhaan na fuudhanii qilleensarra ba'anii ani ittiin deemee sababa hin beeknee fi anaaf shaakala addaa ture. Anaaf wanti nan irraanfatamne gaafa sanadha. Akkamitti wanti kun na baatee akka inni balali'uu danda'e baay'ee na dhibaa ajaa'ibsiifachaa lafallee ilaalaa. Gaafas hojii isin hojjetan guyyaa jalqabaa callisanii ma ilaalu. Barsiisaan wanta inni hojjetu ilaalu lafa ilaalu hin sodaattamu hin sodaattu jedhanii nama ilaalu saba ta'eefi anis magaalaa Finfinnee kanarra dhufnee ilaallee gara Sabbataa achi dabarree gara Tafkii ilaallee ani gaafastuu naan irraanfatamu inni kuni ergan sa'aatii baay'ee baralee eebbifamee booddee saba ta'eefi yaada addaan itti nuumne inni lammataa guyyaan jalqabaa awurooppilaanii ishee xinnoo irra ba'ee garuu baay'ee wanta natti dhaga'ame hin beekne waan baay'ee natti dhaga'ame. Baay'ee namatti tola waan itti kaasaa jirtu. Gama ogummaa kanaatti wal qabatee tarii namoonni tokko tokko yaada isaan ka'anii pileenii gaafa oofnu yookaan balaliisiifnu lafaa ka'uudhaa fi lafatti deebi'anii qubachuutu cimaa kan jedhanii haasa'an jiru. Mee kanarratti ati maal jetta? Sirriidha. Wanti kan cimu yeroo hundumaa gaafa lafatti dhiyaattudha. Gaafa kaatus haa ta'u gaafa buutu maaliifitu cimaa tokkoffaa yoo naannaa sanatti rakkinni uumame silumayyuu lafatti dhiyoo jirta saba ta'eefi yeroo dheeraa siin kennu asiif achi ilaaltee maalan gochuu qabasa jedhu murteessuudhaaf lafatti dhiyoo jirta saba ta'eefi baay'ee yeroo dheeraa siin kennu murtoo bira ga'uudhaaf dafteetu murteessuu qabda. Lammaffaa immoo gaafa gubbaa 41,000 39,900 irra baatee balaliitu autopilot jedhama. Awurooppilaanicha numatu yeroo hundumaa balali'a miti. Maashiniin balali'us jira. Isatti laanneetu nummoo maashinicha ajajna. Maashinicha ajajna inni salphaadha jechuudha. Kaasuun garuu maashiniin kaasuu hin danda'u. Buusuullee lafatti danda'u qaba. Lafatti hin dandeenye immoo qaba. Kanaaf gaafa lafatti dhiyaattee jettu tokkoffaa awurooppilaanii baay'eetu naannaa sana jira. Lammaffaa lafatti dhiyaattee jirta. Sadaffaa immoo simbirroon allaattiin wanta adda addaa jira. Amma gubbaa sana gaafa jirtu wanta akkasii hin jiru. Kanaaf inni kunni cimaasa godha malee wanta addaa qabaateef tun taane murtoodhaaf garuu dhiyoo jirta jechuudha. Isa kanaaf eeggannoo cimaa barbaada. Achi keessattis wanti akka ogummaa sanatti wanta hojjennu jira. Awurooppilaanonni yookaan xiyyaarri amma ani irra balali'u Dreamliner yookaan 787 akkasumas 777 nan balali'a. Ammayyoomaniiru saba ta'eefi isaan baay'ee gaariidha. Warri durii akkas teknooloojii wajjin baay'ee intinii saba hin turreefi eeggannoo baay'ee barbaadu. Warri kun garuu lafa gaarri jirullee namatti himaa, lafa duumessi jirullee namatti himaa, awurooppilaaniin kan biraallee na bukkeedhaan ni jiru eessa jiru akka inni jiru natti himaa. Naaf waan baay'ee nama gargaaran manni siyaanaa. Haa ta'u iyyuu malee bu'uuf ka'uun garuu isa kaanirraa hojii gaafata. Tole waa hedduu kaasuu yaaddeetta. Paayileetii tokko yookaan balaliisaa xiyyaaraa tokko cimaadha hojii isaa irratti cimaadha wanti isa taasisu ulaagaa gamgamu yoo guuteedha. Yeega kan cimaasa jechisiisu wanti guddaa wanti jiru
nageenya yookaan seeftiidha. Namni tokko yookaan maamilli awurooppilaanii yaabbate suni iddoo tokko ka'ee nagaatiin iddoo lafa dhaqu ga'uu isaati. Wanti guddaan isa kana gochuun ogummaa mataasaa yookaan immoo disipiliinii mataasaa barbaada. Egaa namni immoo garaagara sabateef adda baasuun yookaan cimaa kan isa taasisu teknooloojiin hin jijjiirama. Seerri qilleensarraallee akkuma seera konkolaataa seerri baay'ee jira. Seerri kun biyyaa biyyatti hin jijjiirama. Haalli qilleensaa hin jijjiirama. Awurooppilaanichi illee yookaan xiyyaarri kun illee akka kaleessa balali'an ta'uu dhiisuu danda'a. Har'a immoo wanti tokkonsaa rakkinni irra ga'uu danda'a. Wantoota kana wajjin jijjiiramoota kana wajjin dubbisuudhaan yeroo hundumaa dubbisuudhaan waa'ee xiyyaaricha beekuun iyyuu waan guddaadha. Xiyyaaricha qayyabachuun jira. Isa kana gaafa godhu maaltu ta'a jedhu qayyabachuun jira saba ta'eefi xiyyaaricha beekurraa kaasee haala qilleensa jiru beekurraa kaasee teknooloojii haaraa beekurraa kaasee seerota qilleensarra jiran seerota biyya adda addaa biyya qilleensa biyya namaa si'a seenanii seerri adda addaadha. Biyya tokko keessatti qilleensa biyya tokko irratti kan hojjetuuf qilleensa biyya kan biraa irratti kan hojjetu seerri adda adda saba ta'eefi isallee beekuun inni kun isa tokko caalaa isa tokkotu cimaadha nama jechisiisa. Isa kanarraan kan hafe wanti baay'ee barbaachisan akkuma sila jedhee awurooppilaana sanaa yookaan xiyyaara sanaa iddoo tokko fuudhanii nagaatiin iddoo kan biraatiin ga'uun isatu waan guddaadha. Inni kun immoo ogummaa mataasaa yookaan disipiliinii mataasaa kan gaafatu sababa qabuuf isa inni kun hundumaaf iyyuu istaandardiidha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Akkota maqaas ta'e nagaadhaan kaanii nagaadhaan qubachuun waan guddaadha. Tarii kana keessatti rakkoon adda addaa uumamee nama mudachuu danda'a. Rakkoo akkamiitu yeroo baay'ee mudata akkamitti furmaatee argamame rakkoon yoo qilleensa irratti nama mudate jechuudha. Egaa qilleensa irratti rakkinnis mudachuu danda'a. Rakkinnis mudachuu danda'a jedhamee wanta baay'eetu duukaa jira. Awurooppilaanichi yoo inni kun hojjechuu dide isa kanaan gargaarame yoo inni kun hojjechuu dide isa kanaan gargaarame jedhameetu wanti baay'eensaa wanta lama sadii qaba. Kanaafi rakkinni uumamuunsaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Haa ta'u malee rakkinni immoo uumamuu danda'a. Si'a uumamu immoo checklist yookaan immoo tartiibii wanti nu hojjennu jira. Wanta akkasii gaafa hojjetamu wanti rakkinni akkasii gaafa dhufu akkas godhi kan jedhu awurooppilaanichuma wajjin kaampaaniin kan ergu jira. Kanaaf isa hordofnee goona. Kanaaf haala geejibaa jiran hundumarrayyuu kan balaansaa xiqqoo ta'ee geejibaa xiyyaaraati. Yoo ga'u garuu nama iyyuu nambisu. Miidhaa guddaa geggeessa. Haa ta'u malee immoo balaa jiran keessaa immoo balaa xiqqoo kan qabu balaa xiyyaaraati. Inni kun immoo kan inni ta'e ammayyoomuu sarraanii deebi'ee immoo shaakala namootaaf kennamu leenjiin yeroo yerootti amma nuyi awurooppilaana sana balaliisuudhaaf ji'a ja'anii qormaati jira. Qormaata sana dabarre malee ji'a ja'anii hin balaliisisus nu deebifne. Ji'a ja'atti
lafa qormaataa keessa nu gashanii awurooppilaana kana mee akkasittiin kaasii buusii mee mootarri tokko gaafa badu buusii mee gaafa miillisaa akkas ta'u buusii jedhanii qormaata adda addaa nu laatu. Inni kuni ji'a ja'anii. Kanaafi namni hundumtuu waan hojjetu sirreessi akka inni beekuu fi yookaan immoo wanta haaraanis yoo jiraate akka itti dabalatuu fi inni kunis waan jiruu fi inni kun isa gargaara balaan akka hin uumamneef yeroo baay'ee. Haa ta'u malee balaan immoo uumamuu danda'a. Haalli maqsan immoo jira jechuudha. Tole baay'ee gaariidha waan itti gama ogummaarraa kaaste jechuudha. Gama gaa'elaatti gaafa dhufnu yeroo yuunivarsiitii turte leenjiidhaaf gara magaalaa Bishooftuu deemtee turteedha. Isarraan kee haadha manaa amma fuutee jirtu achitti wal agartan kan jedhu jira. Sirriidha. Dhuguma? Sirriidha. Barataa kutaa waggaa sadaffaa ta'ee ergan fixee waggaa arfaffaatti ergan darbee booddee youth leaders training kan jedhamu akka scholarshipii wayitii yuunivarsiitiiwwan adda addaarraa nama 40 barbaadanii inni kuni waldaa Masarata Kiristoostu godhe akkasiin isheen haati manaan koo Galaaneen Addis Yuunivarsiitii Finfinnee irraati. Isheenis akkasuma fellowshipii keessan tajaajilti turte. Isheenis scholarshipii kan argattee dhufte. Anis Maqalee irraa akkasittiin an dhufe. Leenjii sana irratti ol agarra. Eessaa baratte turte si? Isheen Yuunivarsiitii Finfinneeti baratti. Baayolojiidhaan fixxe isheen achi. Dabra Zayit yookaan Bishooftuutti akkasittiin achitti ol agarree leenjii ji'a 3 doormii Masarata Kiristoos Theological College achi seenneetu baranne barumsa baranne yeroos yuunivarsiitota adda addaarraa namoonni dhufan keessaa akka dura taa'ee yookaan walitti nama qabu yookaan wantoota tokko geggeessu na filatanii kanaaf namoota hundumaayyuu baruudhaaf yeroon qaban ture. Ishee achi keessatti argee akkuma silasii kaasee ani doormiittan guddadhe waggaa 12 fi kanaaf anis nama doormiitti guddate duwwaayyuutu hin taane nama murtuu mataasaa murteessuu danda'u nama of danda'u tokko nama dhiibbaan hiriyoota badaa irra hin jirre nama of danda'e murteessee of geggeessuu danda'u tokko nan barbaadan ture. Yeroos illee yaadan qabon barumsa fixeetan isa kan biraas immoo yoon itti fufee amman geessifadheen gaa'elatti deebi'ee yaadeen ture. Garuu gaafa Galaanee argee wantoota tokko jijjiiruu akkanaaf malu naa galee isheedha wajjinii jalqabne jechuun barbaade. Tarii gaafa see jalqaba gartee maaltu sitti dhaga'ame si? Gaafa jalqaba ishee argee wanta addaa wanti natti dhaga'ame hin jiru. Wanti natti dhaga'ame hin jiru. Akkuma barataa tokkottini ishee achuma keessatti argee sababan ta'eefi akkuma hiriyaa taane nun nama muraasa saba ta'eef doormii jiran saba ta'eefi hiriyoomne malee wanta addaa wanti natti dhaga'ame hin jiru. Hiriyummaa sana keessa kun dhufe jechuudha. Hiriyummaa keessa dhufe iyyee. Tolee bara kamiin gaa'ela dhaabbattanii daa'ima qabdu moo? Bara 2013 akka faranjiitti gaa'ela dhaabbannee erga akkasiin kaadhimaa kotaatu ishee gaafadhee booddee waggaa 5 turre jechuudha. Waggaa 5 turreetu gara gaa'elaatti dhufne mucaa qabna amma 2014tti mucaa dhiiraa godhannee Waaqayyo nu eebbisee
maatii jedhama. Baay'ee namatti tola. Keessumaa akkaataatti waaqayyootti walitti nama fidu jechuudha. Egaan qophii keenya gara xumuraatti dhufaa jirra. Dargaggoonni barattoonni baay'een nu daawwachaati kan isaan jiran. Dhaamsaa waan itti qabduuf yoo jiraate carraasaa siif kennina achumaan sagantaa keenya xumurra jechuudha. Dhaamsiin qabu dhaamsa Phaawulos Ximootiyoosiif barreessedha. Innis macaafa Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irra kan jirudha. Ximootiyoos dargaggeessa wanta inni duukaa bu'uu malu barreesseef jaalala, amantiidha, tokkummaa fi nagaa isa kana duukaa bu'i ittiin jedha. Boqonnaa 3 kaasee immoo wantoota inni duukaa hin buune bara dhumaatti namni fakkii inni qabu ibseetu isa kana keessaa garuu qoodan qabaatin ittiin jedha. Iddoo kana akka isaan dubbifatanii bara si'anaa bara dhumaa keessa bifa namoonni qaban kanarraa adda of baasanii jireenya guutummaa isaaniitti, jireenya hafuuraa isaaniitti akkasumas barumsa isaaniittis jabaatanii lafa barbaadan akka isaan ga'an isa kanan isaan jajjabeessuu barbaada. Namni illee haalillee wanti kan biraan illee itoo hin taane isaan duwwaan galma isaaniif akka isaan murteessan akka isaan yaadan isa kanan ergaa dabarsuu barbaada. Tolee, dargaggoon yookaan Paayilet Daagim Girmaa yeroo kennuu kennitee akka kanattiin gaaffiif deebisii wajjin geggeessinee daawwattoota keenya biraan yookaan dargaggoonni muuxannoo garaagaraa akka jireenya kee irraa horataniif waan nu fayyamteef gooftaan si eebbisu baay'ee galatoomi. Waaqayyo si eebbisu isiniinis. Egaan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa turtii nuti Paayilet Daagim Girmaa wajjin geggeessinee kana fakkaata. Turtii keenyarraa waa'ee iddoo akkasiin barattan abdii guddaa kan itti qabnu dargaggoonni mul'ata Paayiletii ta'uudhaaf qabdanis sagantaa keenyarraa waa'ee iddoo akkasiin argattan abdii guddaadha kan itti qabnu. Kanaaf torbannuuf nutis immoo sagantaa kan biraa qabannee dhiyaannaa. Ogeessota kaameraa keenyaa Fiqiroo Haayilee, Naatinaal Bonjaa, Misgaanaa Taaddasee wajjin turre amma torbannuuf turtii gaarii.